Nagaan nagaarra caaluu nagaan waaqayyoo waaqaa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo jirtan hunduma keessatti siniif haa baay'atu. Hordoftoota Qiddist YouTube akkam jirtu nagaa keessanii warra na jajjabeessaa maatii naa ta'aa jirtan sinaa eebbisu eebbifamaa siniin jechuun jaaladha. Akkasumallee akkuma yeroo hunduma dubbadhu wal jajjabeessuun waliif yaaduun nuuf haa ta'uu siniin jechuun jaaladha. Egaa mee akkam sinitti jira ganni roobaa jira qorraa jira. Egaa amala gannaa kanadha siniin jechuun jaaladha. Obboloota koo guyyaa har'aa jechuudha madaamii faana bakka tokko deemnee wanti ajaa'ibaa tokko na mudate. Maaltu si mudate yoo na jettan jechuudha. Wanti anaan na mudate si mudachuu danda'a hin beeku. Bakka kubbaa miilaa madaamii koo faana deemnee jechuudha. Ijoolleen mana barumsa biraa faana wal dorgomaa jiru jechuudha. Ijoolleen xixiqqooni. Tola jennee ijoollee fuunee deemnee mucaa waggaa 3 mana shinti beetii nageessinaan jedhe. Achiin toledhee mana shinti beetii mucaa geessee jechuudha. Madaamiin immoo akkasnaan jettee al dhabadheen sineegaa geessiite akkana koottu naan jette. Esheedhen mucaan naan geessee akkana dhufu madaamiin koon jirtu. Garuu madaamiin biraan dhaabbatti daandirra jechuudha. Iddoo makibbichuun keessa jechuudha. Iddoo kubbaa taphatan sana keessatti achi ani osoo hin taane mucaan xiqqichi suni erga shinti beetii akkana deebi'ee booddee abayyaa madaamii biraa qabee duuba kute. Ishiin mucaa ishee seete mucaan xiqqoon jira. Mucaan xiqqoon kan ishii immoo ishii hin qabanne simmeetum duuba ishii deema malee. Inni kan kooti ishii qabeeti madaamii biraa qabeeti duuba kute. Anis maalan godhe sinti fakkaate duuban kute jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf duuban kutenis. Ennaa duuba kunnee deemnee iddoo taa'umsaa geenyee jennu ennaa ishiin sheeraa ishee akkasitti dhaan ofirraa fuutu kan biraa. Anachumatti bishaan ta'e dhugaa waqannaan na'ee jechuudhaan. Mucaanis hin na'ee mucaan natti marame. Achi booddee madaamii barbaada deebine jechuudha. Madaamii barbaannee hin dhabne. Ani bilbila sin bilbilee fi ishii barbaadatti fufe jechuudha. Yeroo ishii barbaadee ishii argachuu hin dandeenye. Madaamonni baay'ee kam adda baafadha. Mee wanta akkanaa sin qunnamee beekaa sin? Ana wanta akkanaa na qunnamee beeka kunoo har'a siniin jechuun jaaladha. Sababiin isaayyuu yeroo tokko jechuudha asii gadi ishii dhofkatti malee jeshii kana hin dhofkattu. Guyyaa har'a garuu fooxaa dhusa gurraacha sana wayin immoo sheela sana ofirra gadi buuftee waan deemteefi argachuu hin dandeenye. Hundi isaanii akkasitti sheela ofirra gadi buusanii jiru. Akkamitti na adda baasa? Mucaanis akkamitti na adda baasa? Akkatti adda baafnu dhabne dhuma gubbaa barbaannee ishiinis lakkaan barbaadde nutis ishii barbaannaa boodarra ishee arganne jechuudha. Mee meeqaan keessa wanta kanaa quunnamee beeka? Kana duraas mucaa iddoo ta'e deemneetu jechuudha. Bakka biraa deemnee mucaasa kana miti mucaa biraatiin immoo mucaa waggaa 5dha. Duuba madaamii kan biraa jechuudha. Abayyaa ishee qabee bayee kutennis. Gaaf sanas mucaa barbaanne arganne jechuudha. Mucaan nu jalaa badee dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Madaamonni immoo jechuudha gaafa ijoollee isaan qabattee too deemaa jirtuyyuu jechuudha. Duubatti ijoolleen isaan biraaftee wayin dammoo isaan gadi dhiiftee nama keessa gaafa badde sarraatanya irratti jechuudha kan isaan kaan. Sarraatanya am godhan liqimsuu barbaadu. Ofii isaaniitiin mee qabanii deemu. Amma ishiin kun mucaan inni gaaf sana ishii dhiisee madaamii biraa qabatee badee jechuudha. Saatii tokkoon ta'a kan nuti barbaanne guyyaa gaaf sanaa mucaa jechuudha. Barbaanne gara fuunuu dhabne. Inni nama keessa badee guyyaan sun immoo ayyaana waan ta'eetis si jammardamu iddoo namoonni baay'ee walitti qabaman waan ta'eef hin badee jechuudha. Achi ija nutti babaasanii abbaan ija natti babaasee haati ija natti babaastee jechuudha guyyaa gaaf sanaa jechuudha. Yoo shaffalachuun kun hafee hoo ani kan na dhibe yoo shaffalachuun kun hafee hoo yookaan immoo sina shafalatan hoo maal jettu mee sin kanarratti mee wanta akkanaa sin qunnamee beekaa? Mee nama meeqa qunnames keessa wanta akkanaa siniin jechuun jaaladha. Gaaf sana jechuudha aniyyuu baay'een na jechuudha. Dhugaadha baay'een na jechuudha. Sijjamar baay'ee namatti babaasu ijoollee isaanii irratti nama jaalatanii
na baqa baay'een aniyyuu gaafsa nagaru kan inni na'ee booda gubbaarratti mucaan kan daqqa fixate kana kan imimmaan fixate kan bifa isaa qayyarate kan jedhe dhufe jechuudha. Ofuma isaatu tonti barbaadaa jirru inni otoo sifachi ilaalaa jiru nutti dhufe jechuudha. Har'as kilooyi madaamiin koo se'een madaamii namaa duuba kutee kan hin badin iyyuu kan poolisiin nan qabin iyyuu na baasee isiniin jechuun jaaladha. Mee warri wanta akkanaa sin quunnamee beeku na barreessaa isiniin jechuun jaaladha. Biyya Arabaa kana keessatti muudannoo baay'ee qabna jechuudha. Muudannoo baay'ee muudannoo nama bashannansiisanis qabna irra caalamu jechuudha. Muudannoo jireenya namaa miidhanii jechuudha kan nuti qabnu. Garuu immoo achi keessatti miidhamnee abni osoo hin taane achi keessatti qoramnee bareennee akkana kan baane baay'een keenyaan jirra jechuudha. Akkasitti madaamii biraa faana kunnee booda immoo madaamii keenya arganne gammachuu guddaatu ta'ee isiniin jechuun jaaladha. Warri gammachuun akkanaa isiniif ta'ee beeku koomentii jalatti naa barreessaa. Akkasumas immoo maatii ta'uu keessan ittuma muddaa itti jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Waliin maatii ta'uu wal jajjabeessuun amala nuufaa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Waanuma gaarii hojjechuudhaan gara fuulduraatti isiniin jecha shalom shalom.